ديفتنا أنس دوئت دبرة ما أنا أبسيط إيران الإيسيس أكتر تكتبان إسكريشوت أسكو برا سني خاوجر خين مجان أكني تاسبو كاجر مجان كندا تيروح ما بانت وين داد تاجر يوبيتن والله ستسين فردا إمبرد Barwaan tokko singalii baribsaa kan nyama fakkeenya jaartiin illiqeen taatu jireenyi illiqeen ta'u beekatu illiqeen waan maarra illiqee taate boruuf iftaan keessaa baduu danda'u illiqee jechuun dhugaadha illiqeen bifa lama jira yaani namni miira keessa galuun bifa lama jira siigalee bifni tokko isa namni nagoomaan akkanuma wallolee waan biraarratti miira keessa galu garuu jaartiin yookaan jireenyi illiqeen ta'u baleessu akka balottiin sirbaan morma nama jallistii jaan miciyyoon tun jireenya ishii guutuunu salphinata utu galteewu ana makkanatti wanna akkasi ana bultii keessa jiru akka carraa onatti dhufee jee dhiirsa sanitti neeru maali jennaan خلاص inni sunnatti zalaalam jechuma isa tokkicha kanaan mataa keessa siidha gizuma takka nagaan argattu isiin mataan isiitu jechuu sii galee miciyyoon amma waan isiin gala jettee fuun beeku miciyyoon lafaan isiin qotuu deemtu malee jalqabuma nama gartee dhugumaaf deemu miti dhugaan sinitti mee gargaaraa ni laalla akka isiin galtu laallame miciyyoon baranga sa miciyyoon barabbalee soo akka lifcaaqa san hin jirtu ni agarsanii mee galchanii laalla dhugaa rabbitti wallahi galta abadan hin galtu sii galee gatii santee fi maamma bayaan kakatti gartee miira keessa galee akkana godhatu keessoon isaa madaadhala miciyyoo qiimii itti qabateeti sobee galfadheeti dachatti siyaafaa dachatti haxaawama jeetta obbolee soo yaada akka kana namni ilaalchaa kan fahamuu dadhaba. Ooy wanni naa galuu dide yoomi as xiinxaltoota fuulduraata mee jireenya kiyya fuula duraa boru waan ati fuuldura waan attaatu siimu. Natti annama walaaluu miti garuu fuuldura keessaa barra wanni oromoon guutuun jaa jirtu oromoon guutuun inta'u laali biyya lafaatti sammuu uf duratti waan tilmaamtu qabaatuun dirqama baleessa fayya oromoon gizee mammaakuu ijji gaara duubatti waan garree tamutaan of keessaa guuran jechi jaamu sun asii galu xayyib micayyoon bultiin deemtu baleesso walumaa galatti noormaal sii galee lakki ni deemti ni bultiif taati yoo jettan gargaaraa galchaa gaafa mamma bayaan dhee galabbata namni tokko isiniin dubbatu anamuma sittim wallahi jaartee ajjeese wani rabshaan abdanii maal torbe itti galchitanii ajjeesi jechuudha gaama kun jaartuma akkasitti qullaa dhiira biraa waliin cifte si aibsaatiin firra kaa ilaalirai mataa keetirra kaayyattu maarqos baga nagaan dhufte baatii meeqa sin garre kam jirta jirra baga jiraattanii ani ibsaa makanan ibsaa gaafis gaafachuu seena dhiifa ayye gaafat okay let's say fuutee jirtaa jennuun ayye osoo ati fuutee jirtu ammaadha manaan kee yoo viidiyoo akkanaa nama biraa wajjin agarsiiste maal goota ana yoo taate yaa okay fuutee jirtaan sun bar nama fuudhee wajji jiraate wajji mi'a argee haa ta'u fuutee taadha manaa keetii yeroodhaaf gargar baatanii jirtu garuu isheenii gocha akkanaa goote okay inni kan biraani fakkeenyaaf amma osoo nama kana ofitti deebiste akka kootti naasaara personaalii naasaara jajii nan godhina gaafii jajii nan godhina osoo ate akka dhuunfaatti naasaa jira jechuu godha. Okay Marcos akka barbaachisaasi. Amma osoo akka carraa ta'ee ofitti deebise erga isheen gocha kana goote ofitti deebise akka carraa ta'ee namni sun bakka hin jirretti osoo nama kana qaamaan arge yookaan immoo haadha manaa koo sana qaamaan arge already garaa barteetti waan ta'eef chiitii na gochuu dandeessi jechuudha guyyaa biraallee bakka inni bakka hin jirretti ol ga'ee dhukkee irraa kaasaa jechuudha. So alamma osoo ana ta'ee nama kana dhiifama naa godhee ofitti hin deebisu. Dhugaa rabbiin sitte. Ati manaa koo kana hunda gootee alaka koo ofitti hin deebisu. Marcos suko antena ko susi. Yeah. Kunsi kanummo ana summa bayani bakka namu akka tokkotti yaadu odona taate sin fuudhu ana odona taate mantana qaata kan guyyaa boruu ni kaa godhan dalaa bira odona taate jechuudha. Ishi sin dhiisu qaata kan boruu ni kaa godhan. Yaa jechuun yeroon akkas jedhu immoo jireenya namaa keessa galu miti. Opinion namni hundumtuu yaada itti fakkaatu kenna. Realitiin isaa garuu realitii jaallatu si bitu. By the way, psychology maal jedha jedhee beektaa? Shamarran nama jalqaba durbummaadhaaf waliin irraanfattu. Nama jaallatus jibbitu jechuudha. Psychology jaalala baay'ee gadeedha. Namni anammaadha manaa koo taatee isheen gocha kana gootee jennaan aswara gaadhanii garaan koo bararaa ittiin hin fayyu. Garuu immoo laayifii ishee maal hin godhu akka noormaalii nan eegaa fi mirga ishee nan eegaa fi waan hundumaan eeddaa fi hin miitu. Garuu yoomiyyuu garaa kee keessaa hin badu baay'ee gadeedha waan akkasii. Kanaaf anaan gorsa shamarranii qabu. Dhugaan isin jedhan keessumaa dhiirri baalageedha. Dhiirri akka fedhe yoo ta'e yeroo nama dhalaatti gargaaramee biraa deemuu barbaada malee jireenya kee dhiigara dhiirri jechuudha. Dhiirri tokko baalageen osoo abbaa manaa qabduu
maal godhee kana godhee sana godhu kuni baala geenaa jechuudha. Akkasitti nu madda. Aboni wani sida morum. Marcos wala. Namni jaalalaan qabamtanii hin beekne. Namni jaalalaan qabamtanii hin beekne. Jaalalaan hin qalame. Jaalalaan qabamtee timti dhaggeeffadhu ibsishaa waan siimu. Marcos haasaati kittidii sitti haasa'e. Hanga an dubartii yaadu kana isi warri waa'ee jaalala jettani kun akkamti yaadu dhabdanii jaabaran. Sammuun ilma namaa hundi walqixa tilmaamuu dandeessi beekadu yaada garagara ta'a malee. Maamma bayaan goonkuma wallahi jaalatee miciyyoo galfatu hin deemu jira keenya miira keessatti galee miciyyoo irraa kaffaluu deema. Sammuu hanga tana tilmaamtu hin dhabina abboleeyyan. Nanaati. Ati bakkuma tana qabde haa ajjeesu. Jaartisaa ajjeese maal akka? Way. Akkanarra maali taasisa furuu beektuu fidee biyya kana jira. No garuu ela akkuma ati jette ibsa abbaa jalaa sammuun namaa garaagara. Namni tokko gara laafessi jira. Dhugaa dubbachuuf namni waan hundumaa qoobsaan bira darbu jira. Dhugaas garuu namni tokko moo waan akkasii baay'ee sensitiivii kan ta'u jira. Like namni tolerate hin goone waan akkasii kana namni dandee bira dabarre jira. Namni tokko moo osoo waan barbaade balleessu garmalee waan jaallatuuf tarii namni kun illee borsirachuu dandeessi jedhee baay'ee waan jaallatu gosoon dha. Kanaafi alamma nama dhuunfaa maqaa dha'uun barbaadu namoota kana waan garuu jeneraalii kana naasa'edha dhiifama naa godhaa malee jireenya namaa keessa galuullee gaarii miti jaalala namaa gidduu galuus gaarii miti garuu riyaalitiin jiru wanni akkasii kun boriif ta'aniif wanni akkasii gaafa uumamu namni isa caalu baqa namnumti miira ishee tokko itti tole dhufee mashawwaduu danda'a jechuudha jireenya keessatti waan akkasirraa moo deeggachuun murteessa tokkoffaa amantii kee sodaachuu qabda aadaa kee sodaachuu qabda abbaa manaa kee qabachuu qabda bultii kee qabachuu qabda yoo waan kana goone wanni akkasii kun dhufee jireenya kee balleessee deemuu danda'a waan ta'eef of eeggannoon deemuun of course dhalli namaa miira qaba namni abbaa manaa qofa miti namni biraallee itti toluu danda'a dhiirri biraanii attention yaatuu danda'a garuu immoo like waan jireenya kee hin faallesine gochuu qabda malee waan akkasii kuni it depends nama saaratu hundaa nama obsa namaa irratti hundaa namni hundumtuu obsa wal qixan qaba akkuma jettechuu barbaadeeti. Anamma dhibbaan dhibbatti dhaggeeffadha hundi keessa warra jala jirtanis marti keessan. Ani abbaa jaalalaatis jammar ogeessa jaalalaatis waa'ee jaalalaatiin beeka dhaggeeffadha nanaati dhaabeetti kana waan biraa tuun kan hidhanii waan kana sinatti darbaa ayyadu badoo daawuf ta'u. Mana si kunturoo kana kan kunturoo fakkaatu. Ibsa ayyee. Namoonni yaada isaa kannatutti jira. Laal jaartiin taati fuutu qofaa miti. Jaartiin ta gosaati, ta biyyaati, ta Oromooti. Jaartii tana yeroo fuutu namni wanni jaartii laallatee fuudhuufi intala naamusa qabdu. Ta warri ishii naamusa qabu. Wanni jaartii namni laallatuufi kabajaa isiidhaa naamusa isiidhaa laallatee fuudha namni. Keessafuu namni kun nama qaala Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam jee kitaaba of duuba kaa'ee Quraana Rabbii nama qaraasisu. Kan tafsiira Quraanaa nama qaraasisu. Tokko Maamma Bayaan tokko maqaa isaa balleesse, isa lammaffaa maqaa amantii isaa balleesse, isa sadaffaa maqaa Oromoo guutuu balleesse. Namni kuni boru jechuudha hegeree isaatiif wanni inni godhutti jiru kuni hegeree isaatiif ni tola ni taha akkamitti nama keessa gabbobba'ee deema. Inni isaa amantii inni maqaa amantii qabatee maqaa sheekaa qabatee deemu kuni yeroo asirratti gabbahee waan akkanaa kana godhu dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf ani silaa osoo biyya keessa jiraadde osoo fira qabaate namni kuni silaa fira isaatu qabatee hidha. Gowwan ofii du'eeti ofii badeeti namallee balleessaa jaal. Sigalee gowwaa wanni manatti dhiifatanii Oromoon hogga haasottu wanni gaaddisa hogga teessu Oromoon gowwaa manatti dhiifattuu fi gowwaa akkanaa kana gabbayeeti akkatti ajandaa namaa godha. Sigalee kuni dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf kuni waan akka malee nama saalfachiisati. Waan akka malee nama xiqqeessati. Borullee intala jaalala hogga jenne mucaan ishii janaajjane michiyoo janaajjane sanii fi innillee wal qixaabee kadhaa jaalala irratti innillee ni janaajjanate innillee ni janaajjane. Sigalee sunillee badiin qabu innillee badiin qabu ta janaajjanamteef samtu badii qabu malee jarri kun tokkollee nu badiin qaban. Gaafa inni janaajjanee gama isaa fidachuudhaaf inni dorgommii hogga seenu sigalee ha dorgommii mo'ate santu jaalalaan mo'ate santu fuudha jechuudha dubartii takka. Kuni dirqamaa miti. Sigalee intalti tun ufumaa janaajjantee ufumaa waan saalfidhaa dalaydee addeebitee kuni noormaalidha hogga jettu miidiyaa gubbatti ol baate noormaal hogga jettu dhugaa daashboordi irratti hulaa dalagee barsiisan
footoo ulaalaa dalagee cabsaati asinachi dabraadhaa jeen. Afreen lafaa kaniitii daashboordii tana gartee gidaara tana gartee footoo inni achirra dalage tana dhidhiibutti seenan. Tokko lafaa taa'eeti asii hofla. Maali hofaltaa jennaani haqulfiin na harka jirtu. Haqulfiin na harka jirtu maala dabannesi. Haqulfiin na harka jirtu isaan kun asii bar ulaa dhiibanii jeen maraaticha kun dhageeffadhaa mala yuutuubiin addasii baati. Haqulfiin asiin harka jirtu jarri kun afreen taa'ee ulaa tana bara asii dhiibuu jira. Qo'a agaa jarra keenya piliis waan kana meetti dhiisame qulfiin na harka jirtu jarri kun lameen asii hoflaa. Jarri kun afreen ulaa dhiibaa jee hofla lafaa taa'e. Isin uummanni Oromoo waliin isin irratti arge akkas isin. Isa mamma baankaa taa'ee akkatti isin ulaa tana dhiibuu jirtanii mamma baankaa taa'ee qulfiina jirti jee isinitti hoflu kanarraa. Laal waan takka walii haa gallu. Mamma baan jaalala maraatee booji'amee isaa miti. Ammas mamma baan jaartidha booniyyeen jaarsas addan baafanne bakka kanas. Waan kanas beekuu diddan. Mamma bayaan jaartidha booniyyeen jaarsa eenyu bulcha. Eenyu ajaja eenyu harkaa qaba. Qulfiin mamma baan eenyu harka jirtii waan kana dhiiftanii waan bira haasoftan. Ustanii badiin mucaan kun yoo dhabe akkam ta'a yoo jiraate akkam ta'a akkamii jaalalli ishii qabu inni kun akkamitti ishii madaalaa dhiiftanii waan bira haasoftan. Wajji buulanii halaala jiruu isaanii jireenya mara no. Namni jaalate gaafa kis takka takkitti akka tarkaansi tuqee takka namni sun wal keessa meeshaan sun wal gaxxamte jaalalti sun akka takka sharafamaa deemti waa hundaa ijaabba namaaf jechuun jaalalti sun. La ibsa. Jaalalti akkasitti dhuftu obboleessa qiyyan jirtu na dhaggeeffadhu ibsaa fe'e. Jaalalti dhaggeeffadha ammaan tan barsa ta'u jirtanii bara obseessin amma isin rakkoon teessan mamma baankana qabachuuf eenyu qabu qabdamme mee immoo baankanaawu takka. Marataa firriidhee cabaa ogeessi hidhaatiti marataa fi obboleeyyanaa hidhatu hin obboleessa qiyya ibsa. Wardaa urgaatiiti dhaggeeffadhaan sittin hima tokkoffaratti wardaa lakkoofsa tokko barreeffataa jirti. Dhageessa wanni ati jettu no hin ta'u yaa ibsisha maaliif jennaani ati lubbuun taloosum ati amma yoo miciyyoo waa tokko taate akkan shakkutti wallahi tokkoffarratti itti gaafatamta maamma bayaan noormaala khalaas jaartiidha miciyyoo barbaadaa hin jiru namni jaartiidhaaf si barbaadu haga tokkollee too miira keessa galeeti akkamitti akkas taatillee je'ullee numa jaa qaallichi kun akka miciyyoon eegensii dhufteen maa akkas taatin jenne jaartiitii yaa naaf taatii naa taatee qofa jee malee. Sigale. Waan kanas adda sinii baasii baruu adda fudhatuu diddanii baruu waan kanas. Naanaati. Waan kana adda sinii baasii bar fudhatuu diddanii. Akkami fudhatuu diddan beektanii? Mamma baan silaa dabbeen lolaa. Akkas si godhe laalgaa. Qaadii qeerroon kun amma jala taa'e akkas si godhe laalgaa. Mala orgolfimee maal haasawani? Si jala maal jette si warda? Galee? Yaala orgolfimee. Nuti naanee mana banatti jenneen naanee maddii dhufnee bar naanee bira kamaana jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Qaamaatanii koyi warda amma ibsaatu nu qabeerra. Ibsaan kun amma baanirraa asuu jira. niitii namaa ta'ee kan gabbaate walitti galchina jee warda. Waan kun akkamitti ilaaltee? Sagaleen kee ni jira? Ni jira. Ustaaza Mawaatis. Sheekh. Sheekh mutira kaafadhu mutira kaatte. ويا رب يا جبران انت رسمه او تكون على السلام عليكم وعليكم السلام ما يا جرفين يا شباب ينسى ايه يا فما يا حقيقة Orgolfimee. أجندو من ما تكافي لما وقا تكافي جرى وقا لما لكاو جرى سبحان الله رب خيرين وخاقلو ونجد شو بربادو ايه بكالوني نور لمارين بربادني جتي هرمو نكوني في مهماتو حقيقة أديمسي مجانة تديمتو في أديمسي نتديما جرو غرغرة سامي في تجيدا ولتندياتو هدون كينيا واي خناتي ديبامني متان ندوكوبي isa tasgabbeessuu fi isa tartiibeessuu fi isaa wajjin wareeruudhaaf wanni ta'an hin jiru garuu haqiiqatan duula namni itti duulu caalaa ka inni fi fidduuleetu hedduu isa balleessuuf jira abbaaniif dhahiif hin dandamu akkuma oromoon jetti jansan haqiiqatan dacha inniif dha'uutu hedduu زينل أما إذا وجنا شيء نموت كم تران قاعدنا زينل
Hashim mutra kaduna wallol tarra. Mutra Zainal anama isi wajja asaa'uun qabu. Darasaan jirtii miti akkasa takkaa qabdee hidhu takkaa tabiraatti fuudhu takkaa walitti buuftee isatti fitu miidiyaa irraas dubbisan irraa galchite. Bas wanni takka wanni isin gootaniif isin jirtu yaada sirriitti hin kadhatin. Imaama tamaranii jette Oromoon. Eessaa Yoonii fi inni lagee ta'e tasgabbiidhaan adeemu. Sagaleen fedhe deemtee deebitee bara. Ayyee. Dhagaamu. Ni dhagama. Sagaleen hin jiru. Ni jira. Waan torkee rakkoo qaba. Waan kana godhuu fi isin dhiisaa inni erga gootanii hoo isin hayyamtee gara isaanii dhufti. Gaafii tanaan isin irraa qabu. Akkasuma gaafii obboleettiin teenyaree fogaafatte erga dhufte hoo inni nagaa ni dhiisaa hojii jiraata. Waan kanatti qoona gaafii ta'e. Ati ustaaza moo darasaa? Dhiifamaa waliin. Mutra hafadhu. Ibsa osoo gaaffii akkasiillee dhiiste rakkina